السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملي ديبي رفيت نجرا ومن خيني خميد أمي من يالا جرا أما ساعة نتيجة شو خيني خولو لا عدامة من يالا حيل ماريام جرا سنيفو وري بيجر تنديم تاني عدامة من يالا حيل ماريام ديتاني وان دندي سني بشاني استو مانغو استو سامبوسا استو تيميراز دندو وان إسان لغني عربر كوكيري بوسن أبعتي ديما في ربي راركتني درك أما نموماتي درك أما لموماتي كوني لك آتي وان دندي سني برد أبدا اسم برجرة اسم چناجرة جاتي جاجبيسا جولين بيها إلى مريم مني على دكا فيديو تنون دي خيسانو شير وليف قدا أمتا خيني برا هادا بنو أمن خيني أورمي يقول جوخنا ورا human trafficking خنا عمل ساريتين بيها هدو اتيس متنو كبا سو خرافو بكي ساريتي أنا ماتش مالف خاني سچين فانو داف دليغلچا يولورو بكجي تتي كبه خانا سي وجولورو تي كبه مجي تسا كيسا فور وهي تجربة جد أفندي بيت أنا هسه سياسة بقول جروان تنا أكمتي وان كلال يمدوني قدر مجرون ساني بو مالك كرشين تك سومنين تك في ولا في تيجي بده مالي سومنين تك مالك أورو برابات وسكتوا نتي ون تك إسان لمن ولا راكبني جروان تيف خجولة تيجي هيسنا إساني ساتشيني باسني جتشو أجندا خنت أمسو قبنا حتى تمتي مكان كون بريدا ميتي وان تيف غلطوما أكتاز هاي نجانترا هاي قلبي قالتو من الفارلو أوبسا وان جتوني كدا أوكي سبونتو سجلين خيل أجمع خيان لقوا جرتني ندأ مسرت ساكي ندأ سبونتو إنه كان I love you وانجم ولا كا تبدأ أوبسا تبدو سيفين أرجع أوبسا ما خيسان سيفين أرجع فيديو نودي نبرة جيسي جرتي جريني سوالت تطول إجرال قاتيني ما ألفنا ملالتا أكنا من إجرال قاتي بولي لا نما فبوتا أتي أتشي هذا نما قدرتي تتاناني أسي هذا كي أكن قدر فمني في وبي مالي كابدا بودي غاردي كابو ما تينك دانجر دلنا دانجري كابو سيكوريتي كاميرا مانا سانيتي كابو سيكوريتي كاميرا متي وانيا تمنا سانيتي كابو جتا يفو غافا چودا كابدا وقوقني ساني دووادا أولي ولا رجيتني قرو وأنا مسني تفكرت كفن قرينا سافو مبيكا وأنا تو مقولتني يو تو مميرة كيس سنتني قولتني يو أفورا برا لو بتيجي على جنبر بادا قرأتو ميونا في يوم تما كي أجيو يوفيكا كم توان تفيو نمني أكنا بكم بربادا وان تفي إتدامات إتماتو عايش مالك أفريقيا با هما دمان تدي سقاف يا مني أجندة نسيو لينكابات وان تفي ijoollee wajjiniin mari'annee akkaataa itti aartii Oromoo keessatti gumaata mataa keenyaa bahannu gumaachuu dandeenyu erga mari'annee booddee miidiyaa yaadame miidiyaa dura garuu mee piroodaakshiniidhaan yookiin immoo intarteeymentiidhaan haa jalqabnu jenneetti intarteeymentii jalqabneeti jirra. SG intarteeymentii jedhama akka namoonni yaadatanii fi namoonni sagalee keessatti dhageessan saagaa yookiin SG jettaniitu barreessanii natti tola. Liinkii isaa asirra kaa'eera. Jimaata dhufurraa kaasee OBS dhaa fi karaa YouTube SG Entertainment Media ni darba waan ta'eef iyyuu beektanii etuutti bohaartaniiti. Amma viidiyoowwan hin taane amma laaltanii viidiyoowwan ormi ittiin galii isaa guddifatu, ormi ittiin aartii isaa guddifatu, afaan isaa guddifatu, aadaa isaa guddifatu, ilaalcha isaa dabarfatu hamma laaltanii ijoolleen godinaalee adda addaa irraa walitti dhufan kennaa adda addaa qaban SG Entertainment Media jalatti diraamaa shuree jedhamu qabatanii gaafa jimaataa isiniif ni dhufu waan ta'eef iyyuu liinkii isaa SG Entertainment Media jettanii kan keenya argachuu dandeessu viidiyoo lamarra keenya irra gaggabaabaa yookiin immoo liinkii isaa baay'oo irraa dhattanii tuttanii sabskiraayib akka gootan kabaja guddaadhaan isin gaafanna kanuman jechuu barbaada dhiifama garuu. Ispoonsara sagantaa keenyaati jedhitti yoo ta'u maaf ajandaa gidduu gashitan afaan Oromoo dubbatee waan ta'eef isiniif galee jira. Dhaqaati piroofaayila isaa jira liinkii san dhaqaati sabskiraayib godhaa waan achirraan darbuun itti buhaaraa sheer godhaa. والقديسة أمة خينيا وأنا كنا وان ببريدا كنا تبوارو قبضني إدّا خنا ما جلا قلتن خيني مول خاصة شو قبنا قالت ومي أبصا بريداتي فاجر تانيين كما
Galatoom ulfaadhumaa kicharraa kanaa fi egaa akkuma waliin jechaa jirru yooni viidiyoo qulqullina qabu hojjette aartiin Oromoo fooyya'aa jira jedhama mitiire namoonni ilaali diraamaadhuma keenya iyyuu fakkeenya fudhatte jechuudha. Amma akka ilaalcha isaaniitti koomediyaan isheetuuni ambaasaaddara saba isaatiiti. Ambaasaaddara Amaara Oromoo keessatti dhalatee Oromoo jibbuudhaanii jibba Oromoo irratti oofuuti. Ambaasaaddara isaaniiti yeroo ajandaa barbaadu daa'ima fidee itti qareetu gadi nutti baasa. Ajandaa dabarfata jechuudha. Dhaamsa dabarfata jechuudha. Fakkeenya salphaasni fudhachuudhaa fi akka soodareen cufamu waan barbaaduu fi soodareetti namni ajjeefama jedhaniitu daa'ima ni butamanii ajjeefama. Birrii guddaan nama gaafatama jedhaniitu daa'ima qayyamachiisanii daa'ima dubbachiisu. Namni baay'een akkasidha. Zamarkuun faaya fudhattan akkasidha. Isaan ambaasaaddara saba isaaniiti. Nuti immoo ambaasaaddoroota akkasii qabaachuun barbaadna. Ambaasaaddara daa'ima fidanii bifa kooflaatiin godhanii saba tuqanii bifa kooflaatiin godhanii mootummaadhaaf dabarsanii waan hedduu hojjetaa jiranii yaa dhugaa keetti bifa diraamaatiin fakkeenyaaf baala gizeefaa jedhanii baala silxaanoofaa jedhanii Oromoodhuma irrattidha kan isaan hojjetan. Sanii fi nuti immoo yoo coba diraamaa tokkitti yoo hojjenne diraamaa afaan Oromoo sirba tokkitti yoo namni hojjete sirba afaan Oromoo jedhama mitire afaanii fi Oromummaa wal cina qabateetu deemaa jechuudha. Saniif hojii guddiseeraa jechuudha. Namni sun baay'ee yeroo baay'ee artistiin sooressa fakkaata malee sooressa miti. Gatii inni irraa argatu caalma gatii inni itti baasutu guddaadha waan ta'eef jechuudha. Sadarkaa miiliyoonotaattiin 500,000 800 waraabanii abbaa yuutuubarii yeroo inni itti jalaa fudhatee badhufaatu jira. Kanaafiyyuu garuu immoo maal godhaniiru gumaachaniiru akka nuti sirba Tigriffaa qofa dhaggeeffanneef akka nuti sirba warra biyya alaatii fi Amaaraa qofa dhaggeeffannee fi hojii aartii nuu kennaniiru. Fakkeenyaaf Galaanaa Garoomsa hamma sirba yuutuubii mataa isaatii banatutti sharfee cabduu yuutuubii irraa argatee hin beeku. Yoo san bulloo kan jedhu Vision Entertainment irratti gadhiisee miliyoona meeqa qaba view miliyoona meeqa qaba garuu birrii kaffaltiin arganne hamma onaa. Garuu immoo maali sirba bulloo jedhamu ergaa guddaa dabarsee nuufillee nu bashannansiise yeroo baay'ee mana cidhaatti illeetu nafin kan nuti dhaggeeffannu gadhiisee miliyoona 26 kan inni ilaalame hamma kana ilaalame jalaa hatamee jechuudha. Garuu immoo isa jaallannaa inni saba isaanii jaallata dhaggeeffatameera afaan ta'eef kanas kanan jedhu artistii Oromoo hoggaa jedhamu artistii saba kaan ilaalle artistiin saba Oromoo yoo bakka gaariitti mul'ate yoo waan gaarii nuuf hojjete yoo ogummaa isaa guddifate kan Oromoo guddisa. Isinis amala keessaniif kennaa keessanii akkasumatti sheeppi godhadhaa sheeppi nu godhachaa adeemnu kan anis ofii kiyyaas keessaaf galchitananii galatoomii maqaa yuutuubii keessanii eenyudha kan jedhu SG Entertainment Media jedha. SG saadhaa fi gaadha jechuudha. Sagalee gadaa jechuudha yeroo hiikamu miidiyaa sagalee gadaa jechuudha. Dhaabbata entertainmentii sagalee gadaati. Linkiin baay'oo kiyyarra jira waan ta'eef quba qabaadha. Yeroo diraamaan gadhiifamu diraamaa babbareedaa gadhiifamu waan ta'eef isin ofii keessanii barbaaddanii ni argattu. Garuu tarree jalqabaa irratti teessoo qabadhaa jechuu barbaadeni galatoomii maaki. Maal akkamti?